qibaatiin harkatti argitan yookaan duuba kiyyatti argitan kun qibaatii rifeensaati mana keessatti hojjetamee gatii guddaadhaan kan gurguramu haadhammoo akkamitti akka hojjetachuu dandeettanii maallaqa osoo hin baasini gara duubatti achi deemeetiin hin jedhu yookaan fuulduraan nuraadhumatti kan nu margisiisudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuna kam jirtan hordoftoota daawwattoota isaantii Oroshoo hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi koo sinaa dhaqqabachaa hadhas deebi'ee dhufeetiin jira. Hadha maal fiddee dhufteechuun keessan hin hafu akkuma dura maqaa isinii dha'uu yaalitti waa'ee qibaatii yookiin immoo zayitii kanaati. Zayitiin kun akkuma dura isin jedhetti rifeensa gara fuulduraa kana gara duubatti achi nurraa deeme kan uumama osoo hin taane guyyaa keessa sababoota garaagaraa irraa ka'uudhaan isa san ka deebisuudha. Mataa kan walumaa galatti kan rifeensa biqilchuu jechuudha. Inni kun akkuma argatan duubatti illee kan argaa jirtan kun isa wanti biraallee biraan jiraan sun immoo kan mataa laaffisu guyyaa biraa viidiyoo irraa isin hojjedha. Hojjetameetiin mana keessatti kan gurguramu jechuudha. Iddoo amma jiru kanatti manatti qibaatiin kun kan hojjetamu yookiin zayitiin kun kan hojjetamu wantoota garaagaraa irraa hojjetama. Wantoota garaagaraa irraa hojjetamee manuma keessatti kan gurguramu karaa onlaayiniitiin gatii guddaatti gatii qaalitti. Garuu wanti inni irraa hojjetamu homa salphaadha waan isin ajaa'ibu. Bakka naziru kanatti kireemiin garaagaraa illee hin jira. Kireemiin garaagaraa illee manuma keessatti dalaliineetidha kan gurguramu. Kanaafuu isin immoo obboleeyyan kiyya fi hordoftoota kiyyaa wanta isaan irraa dalaganii gatii guddaatti gurguran kana maaliif hin qoonne waan jedhu irraa hadha immoo qabadhe waan isaan irraa dalagan kana kireemillee hin jira. Waa baay'eetu jira akkuma isin jedhe waan isaan dalaganii isin gurguran kan inshallah guyyaa guyyaatti qabee isin fida kireemillee akkasuma ka isa laddaan kan qibaatii laddaan jiru kunillee wanta akka eenyuti mana dhiba hinna wanta akka hinnaati hinnaa miti garuu mataa jabaatu laaffisa isa viidiyoo itti aanu irratti isinii hojjedha mee hadha akkamitti akka kana hojjetan isinii hima isinirraallee badee ture asumaan of kolchatan jechuun barbaada inshallah hadha irraa kaasee hojii kiyya itti fufaa akkasuma warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii hordoftoota kiyyatti dabalamuudha maatii ta'aadha mallattoo olitti irra galchaa akka guyyaatti wanta hin gallakkisu isinirra bu'uu gochuun dagatina garuu waan isin ajaa'ibu laayika osoo hin goone baatanii anaafis jajjabina ta'a akka ani namoonni kiyya yookiin hordoftoonni kiyya sirraa fayyadamaa jira sabni kiyya sirraa fayyadamaa jira jedhee jabaadhee viidiyoo haaraa guyyaatti isin fidu waan na taasisuuf hordoftoota kiyya isinin kabajaa isinin jaaladha laayikii xiqqoon dagatinaan isinin jedha waliifis sheer godhaa isinin jechuun barbaada asumaanii gara mata duree hiyadhaatti soo isinin dabarsin dura warroonni gama tiktookiitii fi gara chaanal kanaatti isin hordofaa jirtan hedduu galatoomaa jajjabin isin nakkootanii hedduu na jajjabeessaa jirtanii. Gara mata duree too isin dabarse mee inni kun maalirraa hojjetama akkamitti itti fayyadamnallee waan jedhu isinitti himaa jechuudha. Inni kun galgala dibattanii ganamas dhiqatuu dandeettanii rakkoon qabu dibattanii soo bira tursiistanii hanga guyyaa lamaa wanta mana keessatti hojjetamu keemikaala irraa bilisa waan ta'edha waan ta'eef waan isin cinqoo waan isin rakkisu miti jechuun barbaada. Ayyee gara viidiyootti isin dabarsu akkuma argitan kana inni kun hargi isaa inni kun immoo roosmeeriidha kun olive oil yookaan immoo tuyyuu zayitoonidha. Inni suuraa irratti argitan baala baarzaa fakkaatu kun immoo shamarran warroonni mana arabaa keessa jirtan sirriitti beektan jedhee yaada kan nyaatan hojjetamu sanidha. Maqaan isaa afaan oromootiin maal akka ta'e hin beeku naaf kolchaadha. Obboleeyyan kee roosmeeriin jiidhaan kun biyya ormaa keessatti hin argamu gogaadhuma suuraa irratti argitan kana argattan isuma bitaatti fayyadamaa isanii jechuun barbaada. Gara hunumaan gara viidiyootti seenna gara hojiititti jalqaba irratti hin argitan kuni hargi isarraa eegalla waan ta'eef iyyuu jara isin jedhe kana hundumaa suutusuutan itti daballa. Hargi isa kana kukkutee bifuma argitan kanaani kan barbaadamu isa keessatti waan ta'eef iyyuu isa gubbaa bulee kana wajjin osoo hin taane bulee hojiilee hojjechuu hin dandeettanii garuu himmootu iyyuu yeroo baay'ee isaan zayitii kan irraa hojjetan isa keessaa kana waan irraa dalaganii fi isuma irraa hinanillee akkuma isaan itti hojjetan sanitti hojjedheen isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya qaqqaali. Bifa argitan kanan keessaa adii isa keessaa kana keessaa baastan jechuudha hargi isa kana. Obboleeyyan kiyya hargisni hedduu tokko faayidaa qaba. Warroonni fuula keessanii finiinsuu qabu. Garatti soogadhuu dandeetta warroonni dhibee sukkaaraa garaa keessaa qabdanii. Waan hammana hin jedhamneef hargisni kun hedduu tokko faayidaa qaba. Mataatti illee bifa viidiyoodhaan isinitti argisiisu kana qofa osoo hin taane karaa hedduun irraa fayyadamuu dandeettanii. Inni kun garuu zayitiin hojjetameetiin waan lafa taa'uu fi laazimaa karaa nadhu jedhu kana hojjechuu isin barbaachisaa jechuudha. Maaliif keemikaala garaagaraa waan hin qabneef wanti kun manatti hojjetamee waan taa'uuf osoo isin mijatee faatallaa jafaa keessa kaawwattanii hedduu tokko bareedaadha jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu bifa kanaan kan akkana kokkottanii keessaa baastanii kanaaf inanillee mootu kan duubaa kanarraa hambisee isa keessaa kana bichaa wanta fayyadamuuf jechuudha. Na wajjin turaan maxumuraatti
hangaan irraa quuncisee xumuree walitti deebiname. Kina obboleeyyan kiyyaa akkuma isin argitan kana irraa quuncisee yookiin immoo irraa faaqee xumureetiin jira. Waan silaa barbaadu keessaa kophatti baasee kan barbaannes kophatti baasee jira. Qolli kunis faayidaa guddaa qaba. Ammaaf garuu waan fayyadamuun isinitti argisiisuu barbaade. Akkuma argitan kana inni erga akkanatti irraa baasee xumuree booda kallatatti daakkadha yookaan immoo makiinatti daakkadha waan ta'eef iyyuu. Kina akkuma argitan kanaan kallatatti buufadheetiin jira. Erga kallatatti buuseetiin hin geessee booda zayituun itti buufadhaa jechuudha. Zayituun itti dabalatanii yoo kokonaatti qabaatanis rakkoo tokko hin qabu. Kokonaatti osoo jiraateetiin hin jedheefaa hedduu tokko bareedaadha. Jarri kokonaattiidhaaf zayituun walitti dabalaniitidha kan hojjetanii. Dirqama miti garuu zayituun yoo qabaatan zayituma qabdan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Gara numa nama mootuyyuu gara daakumsaatti deemna. Sirriitti daakamuu qaba. Sirriitti waliin geettanii zayituunidhaa fi hargisa qofa wajjin daaktanii jechuudha. Wanti sun hanga ammaatti kan hojjetaa jirru hargisaa fi zayituuna qofaadha. Roosmeerii fi akkasuma immoo baala baarsaa fi kan fakkaatu sunii fi hanga ammaatti hin dabalamne jechuudha. Kan daakamaa jiru hanga ammaatti hargisaa fi zayituuna akkasitti na hubadhaa. Kinoo daakee xumureetiin jira. Maashaallah kinoo kana fakkaata. Isa kanaan margeen akkanatti daakameetiin hin xumurame booda kinoo distii yookiin immoo wanta silaatti daffisuudhaaf nyaatalu qopheeffadhee jira. Isa kana irratti daffisaa jechuudha. Bifa argitan kanaan kinoo daffisa. Ibidda sirriitti jala diqqeessitanii ibidda baay'een guddistanii jala obboleeyyan kiyyaa. Ibidduma habbii ta'e akkuma nama dhadhaa baay'isuuti suutaan baay'isitanii maaliif akkuma dhadhaa suutaan baqeetiin bahu sanitti inni kunillee suutaanii dhamti isaa kunni walitti ba'ee zayitiin qulqulluun jalaa baha waan ta'eef suutaan baay'isanii dhawaatanii akkana waliin gahaa ibidda laafaa ta'e irratti jechuudha. Bifa kanaan zayitii bareedaa keessaa baafattan jechuudha. Kinoo akkuma argitan kan inni bifa jijjiirataa jira. Dhawaataanii zayitiin suuta jalaa bahaa deemaa jechuudha. Daqiiqaa 10 booda kana fakkaata. Akkuma argitan kinoo daqiiqaa 10 booda ibiddi baay'ee qal'aadha akkuma isin jechuuf yaaletti kinoo amma chakaa jira. Akkuma argitan kana obboleeyyan kiyya zayitiin kiyya xumura irra ga'uu ka'eetiin jira. Kinoo akkuma argitanii inni reef akkas jiru sun inni reef akkasitti bulatu sun akkuma dhadhaatti suutaan baqee zayitiin kun dhamtisaa jala suutaan bahaa jechuudha. Sumaalla akkuma argitan kana kinoo dura akkas ture amma immoo jijjiirama guddaa qaba waan hojii keessan argaa jirtan kana. Zayitiin sirriitti addatti kophatti irraa bahee jira jechuudha. Ammas qulqullaa'ee wanti bahee hin jiru. Daqiiqaa 20 irra nan tursiisa. Na wajjin tura. Ibidda immoo hedduu laaffistanii osoo dandameefaa bishaanuma ho'aa keessa keettanii hedduu tokko gaariidha obboleeyyan kiyya. Irraa lafa kaa'ee walitti deebiname. Akkanatti zayitiin keessanaa qulqullaa'utti eeguu qabdanii jechuudha. Hanga dhama isaatii fi zayitiin gargar bahutti akkuma dhadhaa yoo baay'isan sanitti bifa kanaani akkasitti gadda bahutti eeguu qabdan jechuudha obboleeyyan kiyya. Kinoo zayitichi xumuramee irraa lafa kaawwameetii jira. Akkuma isin argitan kana irraa lafa godheetiin jira amma irraa lafa kaa'ee. Mi'a ammoo ta'u dhimbiibnee walitti deebinaa yookiin walumaan dhimbiibnaan wajjin tura. Erga qabbanaa'ee booda bifa kanaani hin dhimbiibdanii jechuudha. Amma dhimbiibduu fiddanii bifa kanaan dhimbiibattanii dhimbiibee xumurree walitti deebiname. Kinoo obboleeyyan kiyya zayitiin kiyya kana fakkaataa dhimbiibee hargisaa fi zayituun irree fi walitti daakee dafeessuun kinoo kana fakkaata. Hundumaayyuu xumurtanii booda roosmeerii fi baala argaatiin jirtan kana aylaandii yookiin immoo waan qadada qabutti erga buufattanii booda itti dabaltanii torbee tokko booda tursiisanii achi booda qibaatii kana dibachuu eegaltanii jechuudha. Yoo barbaaddanii roosmeerii fi baala amma isin jedhu kanallee keessaa gatuu dandeettan yookaan immoo keessuma keettanii akkuma qibaatii fayyadamtan dhabni isaatti baadema waan ta'eef roosmeeriin wanti isin beekuu qabdanii faayidaa guddaa qaba akkuma dura isin jechuuf yaaletti. Warroonni marsaan lagootiin dhufusin bullee itti dhuydanii daffistanii hedduu tokko bareedaadha. Bifa kanaan fayyadamaadha. Viidiyoo isinitti dheeressu hadhaaf qabadheetiin viidiyoo dhufe kana fakkaata ture akka isin gammachiisu akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Obboleeyyan kiyya laayik osoo hin tuqin hin bayinaa isin jechuun barbaada akkasumas sheer waliif godhaati. Maatii taa'aadha.
Qibaatii kana immoo akka irraa fayyadamtan illee abdii qaba. Hedduu tokko waan faayidaa qabuu fi bifumaan isin jedhe kanaan fayyadamtan isin bu'aasaa qallaatti arguu dandeessanii turtii si gaarii isin haa ta'uu galatooma.